keessa jiru. Facaasii miidhagaa keessa jirti. Maqaan keessan tokko jeen saayisii waltaatu jeen. Osoo yaanuutu garre tabiraatu keenyaa fi teessa wal keessa bobbaatu jeen biraa kuti. Ammas gosa sadii fadis kana keessa qubateen jira. Sadeen fadis kan jaamu kun buubuu diramuu fi utayyus wajjimaanii jawwaan wajjin jaaniin tana kan mana laqina sadeen kanas qubate sadeen kanas qubate kun gaara mul'ata shanan gaara mul'ata qubate afurasiyool qubate amma fadis goraa jaaniin goraan kun fadis olii kana keessa jira karaa garmashiiraa kana fadis doddotiidha ija qarsaarraa eegalee ila hamma miidhagaa daalatti afataatti mukni biraa keessa hin jiru fadis ejersaa jaaniiti ija qarsaarraa hamma mortuuleetti fadis ejersaatti muka ejersaa malee mukni biraa keessa hin jiru. Kanaaf akka ejersa feena waraan olii kun. Fadis ejersaa doddotiidha fadis goraa jaaniin muka goraadha. Goraa jaaniin. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan daawwachaatiif hordofaa jirtan Zeeyilaa Miidiyaadha. Imala keenya kutaa lammaffaa magaalaa Adaree biyyoo xumurree kutaa sadaffaa immoo gara Fadis Bokkootti imalaa jirra. Iddoo imala keenya irra jirru hayyuu akkasumas jaarsa biyyaa nama lafa bulee tokko arganne waa'ee sadeen Fadis kana ilaalchisee gara waajjira aadaa fi turizimii aanaa Fadisitti imalaa jirrudha. Haalli jiruuf jireenya uummata keenya maal fakkaata kan jirus asumaan laalaa deemna. Abbaan keenya kun hayyuudha nama lafa bule maqaa isaatiis nutti hime mee waa'ee Fadis fi waa'ee miidhagaarra oduma karaa deemnu waan nu taphachiisu haa nutti himu. Abba maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyya Diin Abdurra'uuf hin jaamu. Diin Abdurra'uuf. Magaalaa miidhagaa tolaati. Magaalaa miidhagaa tolaa. Miidhagaa tolaa kun yeroo hedduu kaanis miidhagaa lolaatii jaan. Wanni hedduu asirra wal ta'u yeroo tokko tokko waa'ee calanqoo lolaatii fa'aa hojii wal qabsiisan. Akka nuti amma dura quba qabnutti odeeffannoo qabnutti maal jaan seeta calanqoo lolaatu jira. Miidhagaanis miidhagaa tolaa osoo hin taane miidhagaa lolaatii jaan. Garuu amma akka isinirraa dhageenyetti miidhagaan kaan lolaas ni jaamaan lolaa fi lolaan garagara lolaan bishaanii lolli immoo lola waraana gara biraatiin ammoo miidhagaa tolaa jaamaa jedha. Mee waa'ee miidhagaa kana akkamitti irraa quba qabdan? Waa'ee miidhagaa tolaa kana nuutu manguddoo baase. Waraanni nurraa deemuu dide eega gaafa sargoo Somaalee irraa eegale. Waraanni ilaa Dargii ilaa Tigireetti illee nurraa deemuu dide. Maal taanaa jennee gaafa dirgee wal mari'annee maqaa kana fakkaatu. Mee manguddoon hayyee jenne. Jaarsi tokko dhufeetuma anaa qaba jee. Eessaa fiddee jennee Shee Maamad Durrii kaayee lafa jira jee. Shee Maamad Durrii. Maal jee kaayee. Ganaa miidhagaan kun miidhagaa tolaa ta'uu ta'a. Gaafa san namni rabbi jiraachise. Ni harkaa jee. Akkasitti ogguma san reediyoo xaabiyaa Hararii katabnee miidhagaa tolaatti kan nuyi jiru. Nama hedduullee mormii godhee lolaa amma ija lolaa jedhanii jirti. Ija lolaati malee ija lolaati miti. Afaan ammaa kanatti ija lolaa jedhanii miidhagaa lolaa jedhanii lolli nurraa deemuu dideeti akkasitti nuti dur Fadis kanaa wajji bulla aanaan keenya Fadis kanaa wajji. Fadis yoo ijoollee jira. Fadis wajji walii jira. Ayyee. Aanaa tokko nuti. Ayyee. Eeganaa bakka aanaan kophaa taaneeti akkasitti sadeen Fadis ka jaamu kun nuu fi Fadisii fi miidhagaatu walitti sadeen Fadis jaamu. Shanyii sadiitu as keessa qubata. Sadeen Fadis kun amman tana kan aanaa Fadis keessa jiraatu qofamu. Qofee kan miidhagaa fi Fadis kun tokko bar walitti. Walumatti akka walitti tokko. Fadis keessas ni jira. Saba sadii keessa gosa sadii jira. Gosa sadeen tuni. Sadeen. Galmashiidhaa irraa kaatee hamma daalatti hafataatti gosa sadeen tana malee gosti biraa takka takka keessa jira. Garjaleen keenya immoo anniyya. Anniyyaan kun eessummaan keenya. Oromtichi gaafa duraa akka lafa tana nu akka nuu kana nu eeganiifi garjalee teenya anniyya kaaye. Nuti sadeen Fadis kun buubbuu fi diiramuu fi gutayyuus wajjumaanii jan waan wajjiitii karaa bal'aa qabdi tun adeemsa bal'aa qabdi. Buubbuu fi diiramuu fi gutayyuus wajjumaanii jan. Sadeen Fadis jaanii. Sadeen Fadis jaanii. Ammaas muka sadii qabdi Fadis kun. Mukkeen isii keessi lafa tana baratamee. Fadis goraa kun galmashiidhaa irraa ka'ee amma morkuulleetti muka goraa jaanii jira kabdaa keessa jiru tokko keessa jiru malee. Fadis goraa jaam. Fadis goraa jaam.
Margullee irraa ka'ee hamma ija qarsaatti fadis ejersaa jaama. Muka ejersaa malee qabiraa keessa hin jiru. Ija qarsaa irraa ka'ee hamma daalatti afataatti fadis doddootii jaama. Doddootii malee wanni biraa keessa akka hin jiru. Akkasitti lafti tuni lafa seenaa qabdu. Qabsaawaanis qabsoo lafa dirree tana keessatti malee bakka biraatti qabsaa'uu hin danda'u. Godaas hedduu qabna. Raarees hedduu qabna. Lagaas hedduu qabna. Bishaanis hedduu qabna. Amma bishaan godina kana danda'u qabna. Fadis keessa gobeellee bakka jaamu tan. Bishaan gobeellee. Gobeellee bakka jaamu. Bishaan bahee jaaniimma. Ani mootummaallee laaltee bishaan ajaa'ibaa bishaan mi'aan sa'aatiis ajaa'ibaati. Haloon illee hoggaa dhugan loon mucha hin qabnellee mucha baasu. Fadisuma kana keessa. Fadisuma kana keessa. Anuma gobeellee kana. Anuma gobeellee kana. Fadis kun daangaa lamaanii golmaa daangeeffama. Ereerii fi gobeelleeni daangeeffama. Bakki itti wali dhufu waldaa ereerii fi gobeellee jaanitti achi wali dhufa ereerii fi gobeellee kun. Ilaa daalatti afataatti magaa sadeen fadisi. Sadeen fadisi. Kabajamtoota hordoftoota keenya hayyuu seenaati. Iddoo kana wajjin imala keenya gara Fadis bakkootti deemaa jiru keessatti nama akkaan haala seenaa kana beekudha. Keessattuu lagni gobeellee fi lagni gobeellee kun laga dheeraa dabalatee seenaa Oromoo keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessatti laga akkaan beekamaadha. Keessattuu qabsaa'onni keenya durirraa kaasee hanga jaarraa abbaa gadaatti bakar waaree dabalatee hedduun keessatti qabsaa'aa ture. Waa'ee reefuun tan ammoo haasoo isaanii keessatti waa'ee Sheemamad Durrii kaastanii turtan. Sheemamadiin hangam tokko quba qabda? Sheemamad Durriidha abbaa keenya, abbaa Fadisi, abbaa Ulamaayiiti. Akkasitti Oromoon tula kan taati jee. Oromoo talwanni taapilaa jirti. Yoo gingilchaa. Ayyuu kalaa baadhamne nuti. Kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee Sheemamad Durrii gaafa kaasanii miira keessa galani. Sheemamad Durrii jechuun hayyuu guddaa, hayyuu seenaa, hayyuu aadaa, hayyuu amantiiti. Lafti Fadis namoota hayyoota Oromoof gumaachitee dabran keessaa namoonni waa'ee Sheemamad Durrii beekan ammoo waa'ee isaa dubbachuufillee haamileen qabani. Yoo dubbanna jaanillee akkuma agarru kana abbaan keenya kun himimaan ija isaa maree jira. Sheemamadiin akkamiin ibsitanii adeero? Sheemamad Durriin abbaa seenaati. Silaa irra jiraate waa'ee lafa Oromiyaa tana hunda silaa adda addaan baasee nu hima. Gaafa jiru san lafti Baalee kana, lafti Ariisii kana, lafti Wallaggaa kana, lafti Jimmaa kana jeeti seenaa isaaniitti wajjin nu himuu ture. Oromoo tana je asliisii wanni daambaa isaan jirtuu je. Ilmaan abbaa hedduudhaati je ilmaan barcumaan jiran, ilmaan gudeedhaan jiran, ilmaan faana mixiidhaan jiran, ilmaan faana dukkeedhaan jiran akkasitti waliin laaqamteeti. Akkasitti wanni isii daambaa isaa gingilchaa galaa bixooshi je. Asheekota keenya gingilchaan galaa bixoosh kun waan akkamii jenneen. Boqqolloo buusee xaafii hambisuu deemoo. Gingilchaan galaa bixoosh kun boqqolloo buuseeti hoggaa gingilchaan qaama silaa beektaa akka suduudaatti xaafii bu'ee boqqolloon hafuu qabdiini. Boqqolloo buusee xaafii hambisa jira. Duuba dubbiin sun akkami jennaan haali qaatu danfila jee Oromoo. Rabbi malee namni itti baasuu danda'u. Oromoon tun hedduu garaa laafitaan qabdi, hedduu waliin hawwatti qabdi. Ilmaan hedduudhaatu qatti gale bilisoomsitee badu ilmaan duratti ilmaan Oromoodha, ilmaan barcumaatiif yoo sa'a 100 ilma gudeedaatiin sa'a 50 kan. Loon jechuun hoggaa miraasa baasuu deemu. Akkan jenneen jee Ilma barcumaa jechuun ilma barcumaa jechuun ilma beektu keessa qabda malee isa kana akka qoxoomina godhuun qabdu jeetii abbichi keenya sun hajiichi keenya sun nu himee jechuudha. Isaan kana fi qabaa malee birraachi hin qabinaadha. Oromoon yeroo hedduu ilmaan hedduu qaba. Ilma karraa jira, ilma mixii jira, ilma barcumaa jira, ilma karraa jira, qabudeedaa jira.
keessattuu baha Oromiyaa kanarratti yeroo hedduu sabaa fi sablammoonni biraa Oromoo, Somaalee, Amaara dabalatee namoonni hedduu wal keessa jiraachaa ture. Dhiibbaan gama hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaan akkasumallee Mahammad yeroo turanitti gama amantiitiin illee ture. Gaabsanii fi hamma garaagarummaan isaa maali? Akkaan garaagarummaa gaafatan waa'ee amantii keessatti ol godhatee dubbachuu hin dandeessu. Ammas numa kan walii godhaniiti Somaaleen nu waraanti, nu Somaalee waraanna, gosa gosaanis waliin nu jiraniiti waan akkana addaa kanaatu hayyoonni keenya akka duraanuu gaafatan ba'aniiti manguddoo iddoo jaaniiti nu itti ba'anii hedduu waraana kana addaan itti osoo turan nuufi Somaaleen zamana kana dhaabne malee waraanaanis walitti ba'aneeti waa hundaan wal dhawutu diinumaatu kan nu godhuu ture waa'ee amantiitiin akkaan dhiibbaan irra ture. Keessattuu yeroo dhiyoo asii waggoottan lamaan dabre kana Oromummaan ilmaan tabboo kutaadhaan wal qooduu bira kuteetti hanga ilmaan afran qalloo ituu humbannaa fi anniyya dabalatee balbalaan gosa gosaan wal qoodanii ati gosa tana ati balbala kana jechaa wal qoqqoodaan takka bifa hamtuudhaan nu dhuftee wanni kun ammoo gaaga'ama hamaa fidaa jira. Waan kanarra maal jettan? Waan kun amma waaqatti tolurraa sablateeti akkasuma wajji waan sablanne hoggaa laalle deemaa jira. Garuu hayyoonni keenya amma nuti hedduu dhumneeti qabsoo tanaa dadhabnee waraanni amma abaa horii gaafa duraas keessa galtee jaarraan isaa keessatti galee waraanni irraa mootummaatis halkanii guyyaa akka nuti deemee ilaalla. Dachiirraa nu qabeeti aboo waa oollaa waa mul'atti aboo eegas ilaalu waa'ee seenaa tana afaanuma qabachuu turre eega seenni keenyaan nu biraa akiramanii du'anuu jiraatanuu eega nu biraa fuudhaman bakka tana seenanii hin beekanna bakka tana seenanii magaaluma adaree tana fatti himanii mana hidhaallee nu laalaa jenneetii namni nu laalu waan jiru beekte manni adaree tana keessa magaalaa adaree biyyoo jaamtu tana mana hidhaa lafa keessaa baay'ee jiru. Kan ammallee hayyoonni hedduun keessatti adabamanii jiran. Kana namni isa bakka beeku dhiiroo ni jira amma jaamutti jiru. Sheekh Mahammadiin hanga ammaatti qabriin isaa hin beekamu. Hin beekamtu. Bakkuma du'aa jiruu isaatu hin beekamte bara. Numa fuudhan malee bakka tana ga'e amma wayitaa san dachiin bakka mantorbii jaaniitti bakka sanii gale. Booddee bakka cululoo jaaniitti gale. Akkasitti bakka saniitti bahuu dadhabeeti abdaal bakka jaamu adaree biyyootaan bakka jogola abdaal jaamu dubartee bakka qabrootaa san bira achi galee akkasitti imma halkan lulluqatee zamana san lulluqatee aboo taraan geewwit jirti mayi duraa yaa rabbi mana callamaa nana jechuu jira laalamata hedduu inni mataa isaa Oromoo mana callamaa sana seentee waan mana callamaa kana keessa jiraatiin laala yaa rabbitti nana gideeti hedduu turee jisni seenee gaafa darbiidhaa ni bahee achii booda bakka abdaal jaamu tana osoo taa'u jiru waraanni Tigireedhaa halkan marse mana isaa. Harar kanatti jogola kana. Ayyee. Jogoloti qaama masgiidaa tokko. Ayyee. Osuma taa'uuti hoggaa lulluqatee aboo taraan teenya ma dhufte. Ayyee. Namu haaraarraa kaa'ajee. Ayyee. Gizeen teenya keessi. Jarri kumaantoon akkanumatti ilaala. Dulaa osoo baniin jogolarraa dhab jaaniituma dhufanii dhuftanii uma jeen lafaa ka'e. Isin eegu jirraa koottaa jeetfa. Fuudhanii arrabananii dulaa baatan bakka isa geessan zamana san karaa dakkarkanatti illee hedduu qabsaa'ota hedduu turan ajjeesan janii itti geessallee hin jiru. Manuma hidhaa Harargii kana keessatti bakka isaan naqan biyya Tigree illee geessan hin beenu. Du'aa fi jiruu isaan beekne jechuu bakka. Barri sani bara meeqa? Wallaahi. Amma lafuraa waldoo itti jira galmee irraanii qaba. Amma zamana Tigree. Tigreen jechuun amma ilmaamaan amata meeqani ta'a? Amma Tigreen kudha 20 wayii isin gaafa dhufu. Isin 27 bulchite amma 7 jira. Waliin gara 34 geenye. Amma 34 walii gala. Amma
waggoota 15 14 17 ni amma inni barri eega Tigreen yookiin ammoo mootummaan yeroo san ture mootummaa yaadigi mootummaa san keessa ammoo eega mootummaan san seene waggaa meeqa tureeti kan wanni kun raawwatan? xiqqoo turaniituma isa kana tarkaanfii irra fudhatanii amma na duraa wal dho'itu yoo rabbi waliin nu fide fuula duraaf galmee irraa laalladhee seenaa isaa isin ibsuun hin danda'a malee amma yaadannootti qabu. Tole galatoomaadha kabajamtoota hordoftoota keenya imala magaalaa biyyoo Adareeti torbee dabre waa'ee biyyoo shananii kaafnee ture biyyoo shanan keessaa immoo biyyoo Adaree maqaa isinii kaafne isinii dhoyne biyyoo Adaree keessa immoo naannooynee seenaa biyyoo Adaree gabaabsinee isinii dhiyeessaa turre.